Ordoftootteen ta Boorana Global Media yooya nageeni sanbadaadha babaaruu fafayyuma oduuteen ta mirga bitaa ta mootummaa keenyatiif ta uummata cufaa dhiyaadha ta taaree 11 G11 gan 2025 qopheessituun oduu ta nagam keenyati ana Hadija Liibaniiti agi qixxisuu daa'imtuu teenna na waliin tura saniin jedha. jalqaba oduu teenarraatti dameen qilleensi lafa irra qorqoratti ta arda marsabeeti yalallabde akka torbaan kan keessa yoo arraa jalqaban taaree 11 aga taaree 17 ji'um kan keessa bokkaan indiqaataa jedhan akka dameen sunimtuu duubi arda marsabeetiti fulaan akka hedduuni bokka milimitta 10 ti aga milimitta 20 jala argatanii jedhan fulaan tun fulaaka sagante tararre maayikoona sololo buutiyeef obbu akka daa'imtuuni nam daayirekta dame qilleensa ta arda marsabeeti John Nguyooni garsiiftutti fulaan akka ilerettiiti noodhoriitii fi leeysamisi bokka akka malee xiqqaa argatan bokka milimitta tokko jal jiru yoo oduu arda marsabeeti lakkimne ta arda tana riivatiin duraa dabarre qubattuu fulaa dir hoola jedhanii arda tana riivaa guddumaa amtu dhagaanii muda'eet galtigula kaniiti ulfo tokko boffi nyaate alkansaa 8 innaamma wallaansatii reeban kaamma wallaansa suni inqarqaaramini eegee lubbuu dhabdi ambiiti gudduma sirkaala arda suniiti fi cirrootuma wallaansa suni qubitti qabanii marro warri hujii warraan laafanii niitii ulfo boffi nyaate qarqaaruu dadhaban kaayisiini arkuma warra keessa lubbuu dhabdi marro mii wallaansa ka gariin jirre kaanini warri yammin kadhatanii sirkaal lafsuni akka warri mi wallaansa guddisanii bitan ka cirroot sullee hujii warraa akka dansa irrejanii qorqoratan marro warri hujii warraan laafan hii mwanamke imeumwa na nyoka nyeusi ile nyeusi na yeye ako mjamzito ameletwa hospitali usiku hadi wakati hiyo hakuna huduma yoyote alipata yule mwanamke walisema hakuna dawa na hakuna referral kama walikosa dawa si watumane yule mwanamke wapeleke hospitali nyingine mwanamke tena ni mjamzito serikali angalie hii hospitali ya Tana River kama hakuna kazi yoyote ama shughuli yoyote ya kutangaza kusaidia afadhali afunge daa'imtuu dhibiitti dameen binees raasaa irra qorqorat ta gama North Eastern Kenya ta nekka jedhani yaquuf dhabu warra himatanii ka damee binees raasaa irra qorqorat ta Kenya ta KWS qubitti qabanii ammallee seeratan marro dameen sunni sottowwa lam ka war Soomalii akkanumaatti ka daguliyyaayini pakki wajiyaati guuranii pakki naanyukii godaansisan dameen neekaasu yadidde waa warri KWS karaa aadamalee karaa haaranaatiin sottowwa sun guuran ka warraan hin malatiin. No community consultation, no county government involvement, no leaders involvement, no stakeholder involvement. We were not consulted as conservationists. This violates both the law and KWS's own guidelines. It's a betrayal of trust. These giraffes were orphans. Their mothers were slaughtered by poachers. Local communities rescued them, fed them, and protected them for years, and eventually handing them over to KWS. Qixxisuu daa'imtuu teenarraatti sirkaalii ardameeru yaqubitti qabee cirroota arda suni ka qorsinnatina jedhaniin itti aantuuni bulcha ardameeru Linda Kiyoomini ta fula qorsitti qoodan tokko dubbatte waan jettu sirkaalii ardameeru alkani guyyaa hojii hojjeta akka gumiin qorsin dhamne ammoo cirrooti qorsatte gumiin qors dhabdu waan akka malee eebetii jetti akki maniitti cirrooti hedduuni qorsman wallaansa ka sirkaalati yatte ma wallaansa ka private ka warra geeffatti akkasiifu cirrootu waan sun kees jirtu ya guddum seeran. We want our people to have a good health care and we are going to ensure that before the medicine runs out we have replenished our stores. Let us be accountable. Let us be very firm in how we manage these pharmaceuticals, that we shall do a follow-up to make sure that all these drugs reach the common mwananchi. Galatooma ordoftootteen ta Boorana Global Media oduu teenta mirga bitaa ta guyyaa irra ta gam Kenya as qixxisa oduu hedduu dhibiillee garum channel teenta Boorana Global Media tan keessatti sanii qopheessina galatooma akkasumni waliin jiraadha saniin jedha qopheessituuni daa'imtu tana gam Kenyati ana Hadija Liibaniiti.